Erga sadaasa bara 2020 walwaraansi Tigraay keessatti jalqabame asii yeroo jalqabaatii fi jilli mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa obbo Taaggasee Caafoo Duulootiin hoogganamu wixata irraa magaala guddittii Tigraay Maqalee seenee jira. Akka gabaasnoonni jedhanitti jilli Maqalee seene kun miseensota Komishinii Marii Nageenyaa Biyyoolessaa kan of keessaa qabu yommuu ta'u, kaayyoon isaas waliigalteen nageenyaa jaarsummaa Gamtaa Afrikaatiin taasifamee fi walwaraansa waggaa lamaa xumure akkaataa hojiirra oolaa jiru hubachuudhaaf akka ta'e ibsameera. Waliigalteen ji'a sadaasaa keessa Afrikaa Kibbaa keessatti mallatteeffame walwaraansi mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa ture akka dhaabbatu humnoonni alaa walwaraansicha keessa jiran akka ba'an humnoonni Tigraay akka hidhannoo isaanii hiikkatan akka gargaarsi namoomaa Tigraayin seenu akkasumas tajaajilawwan bu'uuraa gargaarchitanii turanii akka hojiitti deebisan akka bakka isaaniitti deebi'anii kan taasisudha. Daawwannaan jilli mootummaa federaalaa Maqaleetti taasise waliigalteen nageenyaa suni akka hojiirra oolaa jiru mallattoo akka ta'e kan ibsanii gabaasonni adda bilisummaa uummata Tigraay humni mootummaa Eertiraa fi milishoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessatti ajjeechaa saamichaa fi hokkora saalaa raawwachaa jiru jechuudhaan himannaa akka dhiyeessaa jirus ibsaniiru. Humnoonni Eertiraatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waliigaltee nageenyaa sana keessa akka hin jirre kan ibse gabaasni Mohaammed Yesuufi Naayiroobii irraa qopheesse mootummaan federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa komii aangaa'ota Tigraay irraa dhiyaachaa jiru kana haaluu isaanii ibsee jira. Karaa biraatiin gabaasan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa akka gabaasetti jilli miseensota 50 olii of keessaa qabu kun aangaa'ota mootummaa federaalaa, aangaa'ota daandii qilleensaa Itiyoophiyaa, baankii daldalaa Itiyoophiyaatii fi kan dhaabbata telekominikeeshinii Itiyoophiyaa of keessaa qabu akka ta'e ibseera. Jila kana kan simatanis dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay fi pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el yommuu ta'u, jila mootummaa federaalaa kan hoogganan obbo Taaggasee Caafoo walgahii taasifame irratti haasaa gochuun isaanii gabaasameera. ዋናው ነገር እነዚህን ጉዳዮች ቁጭ ብለን መክረን መልክ ማስያዝ እንችላለን ህጋዊ ስርዓት Wanti ijoon wantootan kana teenyee karaa seera qabeessa ta'een heerri mootummaa karaa ajajuun mari'annee karaa qabsiisuu qabna. Kun immoo uummata biyya keenyaa maraa fi uummata Tigraayii fi hunda keenyaa fi barbaachisaadha. Kana gochuudhuma qabna. Kun carraa gaariidha jedhee namana. Jedhaniiru obbo Taaggaseen. Waliigalteen taasifame nageenyaa fi abdii akka ta'e kan dubbatan obbo Taaggaseen itti dabaluudhaanis akkana jedhanii jiru. እስካሁን የመጣንበት እንደተጠበቀ ሆኖ ነገም ለምንሰራው ስራ ትልቅ ተስፋ እንዳለ Adeemsa kanarraa hundi keenya barumsa oo fudhanne yeroo gabaabaa keessatti hojii guddaa hojjechuu fi akka dandeenyu abdii guddaan qaba. Dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el waa'ee waliigaltee nageenyaa irratti haasaa taasisaniin akkana jedhaniiru. ቀላል ባይሆንም ጉዞው ጀምረናል የሰላም ጉዞ የዛሬው ግን የተለየ ነው የተነሳሽነት salphaa ta'uu baatullee karaa jalqabneerra karaa nagaa kan har'aa kun garuu adda kaka'umsa godhamee fi kabaja guddaa qaban hunda keessanii galateeffachuun barbaada. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy garuu baay'ee jabeesseen galateeffachuu barbaada. Humnoottan Tigraay meeshaa waraanaa gurguddoo hidhatanii turanii bakka tokkotti kuusuu isaanii kan himan Dr. Dabratsiyoon ammas humnoottan alaa warreen jedhanii Tigraayin keessa akka jiranii dubbatanii jiru. Uummata fixuu isaaniitii fi dafanii asii bahuu qabu ture. Amma garuu meeshaa waraanaa gurguddoos ta'ee hidhannoo waan deebisuudhaa fi qopheessineef dafanii bahuu qabu. Humnoonni Eertiraas akka weeraraa alaatti dafanii bahuu qabu ture. Kuni dhimma Tigraay ta'uus hin qabu ture. Wanti ta'e garuu sana ture. Humni weeraree humni alaa Tigraay keessatti fixiinsa geggeesseera. Suni nama dhukkuba. Garuu eeyyamaan waan dhufeef nama dhukkubsa. Amma waan kana saffisiisuu qabna. Bahuu qabu. Tigraay naannoo namoottan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii akka taate kan ibsan Dr. Dabratsiyoon jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an kun akka qe'ee isaaniitti deebi'anii gargaaruu qabnaa jedhaniiru. Jilli mootummaa federaalaa kun bakka bu'oota uummataa wajjiniinis marii taasisuu isaatii fi bakka bu'oonni jiraattotaa kunis tajaajilli geejjibaa kan qilleensaatii fi kan lafaa akka itti fufu tajaajilawwan hawaasaa biroos akka dafanii jalqabaman gaafachuu isaanii gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa erge ibsee jira.